Artisti Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru BBCtti himeera. Gidduu kana dhukkubsachuu artisti kana irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaatti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaaddoo ibsan. Artisti Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jiru irraa BBCtti wayita dubbatu eelaa bira dheeraan miidhamee akka yaala argachuu jiru ibse. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita BBCtti himu imimmaan qabachuu dadhabe. Dhibeen waggaa 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira. Wayyaanitu na cabsite jechuun ka'umsa dhibee isaa dubbata. Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media waan artisti Kadir Martuu keessa jiru gamaa gamanaa walitti qindeessinee isiniif dhiyeessineerra. Hagadhumaatti nu caqasaa isiniin jenna. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaa falmatu kakaasaniin beekama. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalama. Seera qabsoo keessatti cabsuunis ni jira. Kan jiru artisti Kadir an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii an hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kafaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sana kan isaan na cabsan eelaansa ammallee na dhukkuba. Isa kanaaf wallaansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisan jedhe. Lafeen isaa cabee wallaansa dhabee ture. Amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti hammaate hime artisti Kadir. Lafee cinaachaa na cabee ture. Baqaqsanii yaaluun wallaanameera bakka biraan nagaadha jedhe. Artisti Kadir Martuu akka jirutti erga bara bulchiinsa TPLF duuba qawwee yookiin sadafiidhaan lafee cinaachaa isaa cabsanii hanga yoonaa wallaansi sirrii argatee hin beeku. An takka of yaadadhee hin beeku. Oromoof yaaduu malee ofiif yaada hin beeku. Waa'ee jiruutiyyaa, waa'ee ilmaanii, waa'ee haadha manaa yaada hin beeku jedhe. An ergan dhibameen of arge, erga qaamni kiyya dhumeen of arge. Kanaafuu mana yaalaan deemuun amma dirqama ta'e. Artisti Kadir yeroo ammaa wallaansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaachaa isaaf taasifame milkaa'inaan xumureera. Eelaa biraa qoma isaa irraa qabutu ammallee dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qoma kiyya irra qaba. Kanatu infekshinii hamaanatti ta'ee jira. Isa kanaafis qoricha naaf kennanii jiru jedhe. Akka inni jedhutti qomi isaas kan miidhame reebicha suukanneessaa bara bulchiinsa TPLF irra ga'een. Artisti Kadir wallaansa fayyaa taasisanii fi kan jiru mootummaa UK akka ta'e ergaa karaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti dabarseen ibsee ture. Artisti Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegale. Walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan beekama. Sababa walleewwan isaan mootummaan miidhaa irraan gahaa akka ture kan himu artisti Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayita hirmaachuu eegale irraa miidhaa hamaa dhamdhamaa akka ture BBCtti hime. Eelaan amma hospitaala isa galche sireerra isa ciibse kun waggoota dura Boorana magaalaa Yaaballootti isa mudatee dubbate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameen tikaa wayyaanee dhokdhoqqee ja'an na marsanii na caccabsan. Yeroo sana baay'ee miidhame. Yeroo sana sababa uummata Booranaa lubbuudhaan akka oole kan himu artisti Kadir Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraare jedhe. Artisti Kadir Martuu ijoollummaa isaa irraa eegalee jireenya qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBCtti hime. Haadha kiyya ijoollummaatti hin dhabe. Abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame. Waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii walleewwan kiliippiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatamudha. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horatedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee an quba hin qabu. An Oromoo jechuu qofan quba qaba jedhee siree irra ciisee jirurraa wayita BBCtti dubbatu. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufe dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaache amana. Gaafa qabsoo eegalle wanti amma arginu kun tokkollee hin jiru. An miidhamee kun hundi dhufuuti. Ofiinan boona. Artisti Kadir Martuu walleessaan nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbata. An dalaguu malee waa'ee addunyaa kanarraa quba hin qabu. Takkaa maallaqa Oromoo irraa guurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof wama kiyyan itti fixe. Artisti Kadir Martuu Harargee ba'aa magaalaa Qobbootti dhalate. Haati isaa ji'a jaatti irraa boqotan. Abbaa fi haati isaas loltuu turan. Haati tiyyas bosonatti qabsoo irratti wareegamte jedhe. Kanarraaf qindeessine asumarratti goolabaa qophii biraan haga wal agarutti nagaa Waaqayyoon tura.